nyaata yeroo nyaattan hin quuftanii yoo kan hin quufne ta'e inshallah furmaata nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiniif kaahan tokko isiniif hayimu namni muslimaa hundi viidiyoo kana inshallah dhaga'uu qabdan keessattuu qaalahiinsa jireenya amma ummata keenya biyya keenya qabate wajjin wal qabate furmaata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiniif kaahan kana itti dalaguu hin dagatina. Hadiisa Abi Daawud sahabicha beekamaa Wahshi ibn Harb irraa odeysan keessatti sahabonni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam bira dhufaniiti akkana jedhaniin inna na'kulu wala nashba' ergama rabbii nuti ni nyaanna garuu hin quufnu jedhaniin. Nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jechuudhaan isaan gaafatan fala'allakum taftariquun yeroo nyaattan yoo nyaata keessan nyaattan gargar baataniitiin nyaattan jedheetiin isin yaadaa jedhaniin. Kana jechuun namni kun illee saanii irratti kophaadhaan akkasitti nyaattanii akkasitti isin yaadaa jedhaniin. Sahaabonni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam qaaluu na'am akkasuma jedhaniin kophaatti nyaannaa nyaata kennaa jedhaniin. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waan rakkoo isiniif fide argee jedhaniin fajtami'u ala ta'amikum wanti rakkoo isiniif fide kophaa nyaatuu kana wanti gootan jedhaniin nyaata keessanirra walitti qabamaa wadhkuru ismallahi alayhi maqaa rabbii illee irratti dhaha bismillah jedhaa nyaadhaa yubaarak lakum fi barakaan isa keessatti isiniif godhamaa jedhan. Kanaaf furmaanni isaa maaliidha? Wajjiin nyaatu maatii keessatti haati manaatiif abbaan manaa yoo kophaatti nyaatan ta'e barakaan keessaa fuudhama. Yoo haati manaatiif abbaan manaa wajjin kan nyaatan ta'e ijoolleen isaanii walitti yaa'aniiti yoo kan nyaatan ta'e iddoo tokkotti wal gahanii yoo kan nyaatan ta'e barakatu keessa kaahamaa jechuudha. Furmaata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiniif kan kana itti dalaguu hin dagatina. Yeroo jireenya keessan guutuu keessatti hadiisa kana mee itti dalagaa inshallah barakaa nyaata keessan keessatti ni argitu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.